Hayyee kabajamtoota maatii chaanaalee kiyyaa har'a barnoota kompiitaraa paartii 2dhaan walitti deebinee jirra. Asumaan chaanaalee kiyyaa warroonni maatii hin taane sabiskiraayib godhaa maatii ta'a jecha gara barnoota kiyyaatti isin dabarsaa. Barnoonni keenya har'aas kan nuti walii wajjiniin ilaallu siisteem yuunitiin maali, maazer boordinoo, paawur sapilaayirii, seentiraal pirooses yuunitii fi raam yookiin randam aksis miimoorii kan walii wajjiniin ilaallu ta'a jechaadha. Siisteem yuunitii jechuun kutaa ijoo kompiitaraati jechaadha. Siisteem yuunitiin kutaa ijoo kompiitaraa yoo ta'u, kutaalee barbaachisoo kanneen akka maazer boordii, seentiraal pirooses yuunitii yookiis immoo CPU jedhamee isa beekamu, randam aksis miimoorii yookiis raamii, RAM fi istooreej diivaayisii of keessaa kan qabudha jechaadha. Siisteem yuunitiin warroota nama maqaadhee kana kan of keessatti qabuu fi kanneen biroollee of keessaa ni qaba siisteem yuunitiin jechaadha. Maazer boordiin immoo maazer boordii jechuun lafee dugda qaamolee kompiitaraa bakka tokkotti walitti hidhuu fi akka walii wajjiniin haasaan kan taasisudha jechaadha. Isa malee kutaaleen kompiitaraa kanneen akka CPU, GPU yookiin immoo hardi diraayiviin tokkollee wal qunnamtii uumuu hin danda'ani jechaadha. Maazer boordiidhaan alatti CPUs ta'ee GPU yookiin hardi diraayiviin tokkollee wal qunnamtii uumuu hin danda'u yoo maazer boordiin jiraate malee jechaadha. Paawur sappilaayiriin immoo paawur sappilaayiriin humna elektiriikii jijjiiruu fi voolteejii ripileeyii dhabamsiisuudhaaf dhiyaatu qaba jechaadha. Hojiin paawur sappilaayirii maal AC gara DC'tti jijjiira. Voolteejii DC maazer boordii, addaapterii fi meeshaalee naannootiif kenna jechaadha. Qabbana kennuufis ta'ee qilleensi keessa akka yaa'u haala mijeessaa jechaadha. Paawur sappilaayiriin wantoota kana sadan ni hojjeta jechaadha. Hojii paawur sappilaayiriiti kun seentiraal pirooses yuunitii yookiis immoo CPU inni jedhamee beekamu kun immoo CPU sammuu kompiitaraa jedhamuun ni beekama. CPU qaama jalqaba kompiitaraa akka wiirtuu to'annoo isaatti kan hojjetudha. CPU'n piroosesii giddu galeessa yookiin guddaa jedhamuunis kan waamamu yoo ta'u, tuuta walxaxaa yookiis immoo sirkuitii elektirooniksii sirna hojii fi aappii maashinichaa kan hojjetudha jechaadha. CPU'n irra caalaan isaa gosa 3 qaba. CPU'n gosa 3tu jiru. Isaanis singil koorii CPU fi quad core CPU, dual core CPU jedhamuun beekamu jechaadha. Tokkoon immoo mee haa ilaallu. Singil core CPU kun daataa adeemsisuuf kan gargaarudha. Singil CPU daataa adeemsisuuf kan nu gargaaru yoo ta'u, quad core CPU'n immoo dual core 2 fi integrated circuit tokko qaba jechaadha. Dual core CPU'n immoo koorii 2 fi integrated circuit tokko kan qabu yoo ta'u, garaagarummaan isaaniis gubbaarratti quad core CPU'n dual koorii 2 yoo qabaatu, dual kooriin immoo koorii 2 kan qabudha jechaadha. Kana sirriitti adda baafachuu qabdu jechaadha. Asumaan gara raamiitti ceenaa. Raamii jechuun jecha gabaabaa yoo ta'u, raamii jechuun randam aksis miimoorii jechuudha. Raamii jechuun jecha gabaabduu shallaggii beekamaa ta'ee fi yaadannoo tasa qaqqabamu jechuudha. Raamii kana irratti gosoota sooftiweerii MS Word yommuu bantanii hojjettan akka tasaa osoo isin seevii hin godhatiin ibsaa yoo isin irratti baddi ta'e deebitanii waan hojjechaa jirtan sana hin argattan. Yoo siif godhatan malee maaliif ofirraa balleessa jechaadha. Hojii baay'ee waan hojjetuuf ofirraa balleessa. Yeroo tokko piis miimoorii yookiis immoo miimoorii qofaa jedhamuunis ni beekama jechaadha. Raamiin hundee isaatiin raamiin miimoorii yeroo gabaabaa kompiitaraa yookiin laaptooppii keessaniiti. Raamiidhumti jechaadha. Raamiin bakka daataan itti kuufamee piroosesii kompiitara keessanii appilikeeshiniin keessan akka hojjetuu fi faayiloota keessan banuuf kan barbaachisudha jechaadha. Raamiin gosa 3tu jiru. Raamiin illee gosa 3tu jiru. Isaanis istaatik raamii yookiis jecha gabaabaatiin yoo ibsinu immoo SRAM fi daayinaamik raamii. Innis immoo DRAM fi synchronous dynamic raamii jedhamuun beekamu jechaadha. Innis
SDRAM jedhamuun beekama. Hayyee kabajamtootaa fi daawwattoota maatii chaanaalee kiyyaa. Paartii 3dhaan walitti deebinutti turtii gaarii. Warroonni sabiskiraayibii hin goone ammallee sabiskiraayibii godhaa, sheer waliin godhaa, wal biraan ga'aa. Maatii chaanaalee kiyyaa ta'aa. Nu bukkee dhaabadhaan.